Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansunu oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa keenya kun biiftuu Oromoodha keessani oduu ajaa'ibaa qabatee dhiyaatee jira itti dhiyaadha. Oduun jalqaba godina Arsii Bahaa Aanaa Jajuutti milishaan maaf walgahii bahuu diddee jechuudhaan dargaggoota lama irratti kilaashiidhaan yookaan rasaasan haleellaa raawwate lubbuu galaafate adabamuun yookaan seerri isa adabuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti haala hin eeggamne oliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa adda waraanaa 50 oli irratti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa olee miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu fi injifannoo argatu ifoomsee jira. Har'aas haleellaa kana itti fufuudhaan giddugala Oromiyaa lixa Shaggar Aanaa Coobitti waraana mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Akkasumas lixa Oromiyaattis haleellaa raawwateen ajajaa 1,000 dabalatee eegdota isaa wajjin akkasumas kan biroo irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun yookaan injifannoo irratti argatu ibsee jira. Mootummaan gara isaatiin haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu ibsuudhaan haleellaa raawwateenis loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu akka booji'ee fi meeshaa waraanaa hedduus akka irraa hiikkate yoo waraana bilisummaa Oromoo wanti kun waan hin jirre jechuudhaan haalee jira. Walumaa galatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola deemamee fi injifannoo argame akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Oduu biyyaalallee qabna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata itti boharaa. Godina Arsii Bahaatti milishaan dargaggoota maaf walgahii hin baane jechuudhaan rasaasan haleelee ajjeese adabamee jira. Milishaan meeshaa waraanaa nagaa uummataa akka ittiin eegsisu itti kenname lubbuu namoota nagaa lama haala rifaasisaa ta'een haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaanii galaafatee jira. Arsitti abbaan alangaa abbaa adeemsa qorannoo yakka adda addaa kan ta'an obbo Aschaaloo Alamaayyoo waa'ee kana yeroo himatamaan maqaan isaa Muhammad Amin Kadir jedhamu godina Arsii Aanaa Jajuutti milishaa kan ta'e Aanaa Jajuu gandaa Alaagaa Dooree jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa 13/4/2017 meeshaa waraanaa kilaashii jedhamu hojii nageenyaatiif hidhateen lubbuu namoota lama ittiin galaafatee jira. Namni haleellaa inni irratti raawwate inni tokko Hasan Nuuraa kan jedhamu gandicha bakka gabayaa Haaraa jedhamutti rifeensa sirreessaa kan turedha. Milishaan kana olitti maqaan isaa dhawame kun nama haleellaa irratti raawwate kana bakka hojii isaatti itti dhaquudhaan maaliif walgahii hin baane jechuudhaan haalduree tokko malee kilaashii qabatee jiru nyaachifachuudhaan utuma miidhamaan yookaan namni haleellaan irratti raawwatame kun rifeensa sirreessaa jiru dhukaasa itti banuun haleellaa irratti raawwateen ajjeesee jira. Namni rifeensa sirreessaa ture kunis haleellaa irratti raawwatameen battalumatti kan lubbuun isaa dabre yoo ta'u manicha keessa kan ture namni biroo kan maqaan isaa Ganna Abdurroo jedhamu rasaasuma milishaan kun dhukaaseen haleellaan irratti raawwatame erga mana yaalaa geeffameen booda lubbuun isaa darbee jira. Waa'ee taatee kana BBCtti himanii jiru obbo Aschaaloon. Kun akkuma jirutti ta'ee yakkamaan kun adabbii hidhaa cimaa waggaa 21tiin adabamuunis dhagahamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonota Oromiyaa hunda keessatti haala hin eeggamnee fi tilmaamaa ol ta'een gaggeeffamaa jira. Guyyaa kaleessaa qofa jechuun Ebla 15/2025 waraanni bilisummaa Oromoo duula adda ta'e maqaa adda waraanaa kuma jedhuun labsuudhaan guutuu Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa oolee jira. Haleellaa raawwate kana bakkoota garaagaraatti raawwataa kan oole yoo ta'u yookaan bakkoota baay'eetti kan raawwataa oole yoo ta'u yoo xiqqaate adda waraanaa 50 olitti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwatuun beekamee jira.
Lixa Oromiyaa Wallaggaa afran qofatti adda waraanaa 24 oli irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa akka oole beekamee jira. Zoonii giddugalatti adda waraanaa hedduu irratti haleellaa raawwatee jira. Zoonii kibbaa fi kibba baha Oromiyaattis bakkoota garagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa oolee jira. Haleellaa adda waraanaa baay'ee ta'e kanarratti raawwateen injifannoo gurguddaa argatullee waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa bakkoota baay'eetti loltoota mootummaa irratti raawwate kanaanis kasaaraa guddaa kan humna namaatii fi kan meeshaa waraanaa mootummaa irratti akka dhaqqabsiises ifoomsee jira. Kana jechuun humna waraanaa hedduu hojiin ala akka taasise yookaan loltoota hedduu hojiin ala akka taasisee fi meeshaa waraanaa hedduu akka booji'e odeeffannoon bakkoota garagaraa irraa nu gaane ifoomsanii jiru. Mootummaan gara isaati Oromiyaa bakkoota garagaraatti lola waraana bilisummaa Oromoo wajjin gaggeessaa jiraachuu amanee jira. Bakkoota garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo irrattis haleellaa raawwachuun injifannoo akka argate ibsatee jira. Haleellaa raawwateenis meeshaalee waraanaa hedduus akka booji'e akkasumas loltoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'anis akka booji'e himee jira. Fakkeenyaaf kaaba Shawaa aanaa hidhabuu abootetti loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu booji'ee jira jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo odeeffannoo gara mootummaa irraa bahe kana haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraanni mootummaa booji'ee hin jiru. Meeshaan loltuu waraana bilisummaa Oromoo irraa hiikame hin jiru. Diraamaa isaanii kan ololaatii fi kan burjaajitiin yoo ta'een ala loltoonni waraana bilisummaa Oromoo mootummaan qabe hin jiru. Yoo kan qabattaate akka nu qabne argisiifnetti qabanii nu haa agarsiisanii jedhanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e gara oduu oolmaa Oromiyaatti yeroo ceenu waraanni bilisummaa Oromoo har'allee bakkoota garagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggaritti haleellaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti. Haaluma kanaan har'a ganama jechuun ebla 16,2025 lixa shaggar aanaa Coobii ganda Oofuu jedhamutti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi meeshaalee waraanaa hedduus akka hiikkate odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwateen meeshaaleen hiikkate AKM'n 200, Bireeniin 4, Snaapariin 2 fi meeshaalee waraanaa biroollee akka hiikkate odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota hedduu hojiin ala taasisee jira. Loltoota 107 addunyaa kanarraa godaansisee 93 madoodhaan adabee 44 immoo kan booji'e akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Kun immoo adda waraanaa tokko qofarratti miidhaan hangana ga'u dhaqqabuun kasaaraa guddaa mootummaati jedhamee jira. Achuma lixa shaggara aanaa Jibaatti ganda Gabayyii Reejii jedhamuttis haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaatti irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Akkasumas magaalaa Boonii jedhamtutti magaalaa Boonii ganda duwwaa tokko keessatti haleellaa raawwateen milishoota 2 addunyaa kanarraa godaansise jedhee jira. Kibba lixa shaggara aanaa Sadan Sooddottis haleellaa raawwatu ifoomsee jira. Aanaa Sooddoo ganda Ismaanii jedhamutti haleellaa raawwateen miidhaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaattillee haleellaa akka raawwate beeksisee jira. Kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Hasako ganda Dirree Odaa iddoo addaa gurraacha jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Oduu injifannoo lixa Oromiyaa irraa nu geetten immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Haroo Limmuutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Ebla 16,2025 har'a jechuudha aanaa Haroo Limmuu ganda Kusaayee jedhamutti haleellaa raawwateen ajajaa waraanaa 1,000 fi eegdota isaa 8 addunyaa kanarraa godaansisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Walumaa galatti oduun injifannoo hedduudha. Kuni muraasa. Yeroo itti aanutti kan biraa qabannee dhufna. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo ibsa tokko baasee jira. Haleellaa raawwatamaa jiruu fi injifannoo argamaa jiru yookaan waraanni bilisummaa Oromoo argataa jiru haguuguudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo gumaa jaalshooddee baasuudhaaf haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa jira. Haleellaa raawwateenis namoota nagaa 29 ajjeese jechuudhaan ololli deemaa jiru soba jechuudhaan haalee jira. Ololli gama kanaan deemaa jiru ololumaa fi maqa balleessidha malee
gocha waraana bilisummaa Oromoo kan ibsuu miti jedhee jira. Gochi waraana bilisummaa Oromoo dirree lolaatti kan mul'ataa jiruu fi kan agarsiisaa jirru akka ta'es hunduu hubatuu qaba jedhee jira. Oduu biyya alaatiin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan Ameerikaa Eertiraa fi Suudaan kibbaa jiran dabalatee 10 cufuuf karoorfatuun ibsamee jira. Bulchiinsi Pireezidaanti Doonaald Tiraamp imbaasiiwwan kanneeniin alatti qoonsilaawwan 17 cufuuf karoorfachuu gabaasni New York Times yaadannoo bulchiinsa isaa arge waafeffachuudhaan mul'isee jira. Gabaasni kun akka ibsetti imbaasiiwwan 10 bulchiinsi Tiraamp cufuuf jiru keessaa 6 Afrikaatti argaman jedhee jira. Gaazexeessaan kun akka gabaasetti imbaasiin Ameerikaa Moqaadishoo jiru guutumatti akka cufamu yookaan immoo yoo hin taane hojjettoonni isaa haalan irrachuu akka qaban yaadni dhiyaatee jira jedhamee jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabaadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.